Akkam jirtu daawwattoota horaatuuf kun chaanaalii keessan horaatuu bidhaa harri immoo guyyaa nun irratti argamu waggaa lammaffaa qaalii Oromoo artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti. Artistiin qaaliin kun Oromoo kan inni wareegame uummanni Oromoo artistii kana yaadachaa jira. Sooshaal miidiyaa adda addaa irratti nunis gama horaatuu biitiin artistiin kun kan inni sirbaa ture. Oromoof dhaamsanni dhaamaa ture. Tokkummaa Oromoof walleen nu weellisaa ture. Oromoon akka tokko ta'u gargaarsa Oromoof gara Harargee maluudhaan kan inni konseptiin lammiif irratti wantoota inni haasa'e olamaan isiniif dhiyeessina. Isinis horaatuu faana akka taatan gamanumaan isinaaf dhiyeessa. Yekabadi tabif tutira sagoga hini Oromoo tamara yolokuni jiranne turule walgarra sagoga hini najeina darawali ol akam jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu jirtu inna qaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareetuu jirtu. Baay'ee qabnaa yoomnu dhibee karaan irra deemnu sila numa deemna maaliif galmaan geenyu karaan nu qabee moo garaa dhala maaf gahuu dadhabne nuun eegumaa dhabne lammi koo amma game oroon nu tammaatee saba koof amma woonu gabe nuun eegumaa dhabne lammi koo amma game. Akka waan lolchiisu tasumaan dandeenye akka diina lollee ofirraa qolachuu dadhabne garaa laafnee buluu keenyaan diinaaf salphaa taane jaarraa tokkoof du'aa turre kunoo har'as duune malmallisa tokkoon du'a tokkoon ajjeesisa dhufaa darba nu hinnumaan cabsa keenya malee sanuma saneessa malmallisa keenya maal